nagaan isiniif haa ta'u. Isin fayyaadha? Eeyyan yoo jettani nagaa irraa afaa keessa jiraadha. Lafa dukkanni jiru ifti yeroo isaa eegee waan dhufuuf abdiin kutati. Dukkana addunyaa kanarraa kan tarsaase leencicha Golgootaa Iyyesuus Kiristoosidha. Biyyi lafaa kuni duraan dukkana turte. Kuni kan ture osoo haalli uumamaa kun tooraan qabatiin dura. Yeroo isaa eegeetu Waaqayyo bishaaniif iddoo, lafaafis iddoo, halkaniif guyyaafis tooraan bakka kenneef. Kana kan arginu seera uumamaa boqonnaa 1 irraa kaafneeti. Egaa yaa obboleessa koo dukkanatu natti marfamee jechuu dandeessa. Haalatu na danqe jechuu dandeessa. Nan dhokadhe jechuu dandeessa. Nan marfame jechuus hin dandeessa. Har'a ergaan sii qabu yeroo Waaqayyo sii dhufaa akkuma lafa kanarraa dukkana kaase. Wanti si rakkise, wanti si haguuge, wanti guddina si dhowwe sirraa ka'a.